Biinini buzeedhaan Abrashiin obboleessa kee qabadhu yoo didemmoituu kan kana caalutirra ga'uuf deemaa kan kaleessaa dastaa irratti taasisee mataa isaatirra ga'uu danda'a kanaafuu obboleessa kee qabadhu gorsii. Innaa Abrashii kana hin godhu inni nama maxifoo namatti yaadu miti obboleessa koo natu beeka malee namaa miti kanaafuu obboleessa koorraa gadi bu'ii. Obboleessi koo waa tokko ta'e taanan waa tokko tuqame taananii mataa keerraa gadi hin bu'u jette jechuudha buzeen. Ayyan obboleessa ati ganda seeti moo kakkasitti taasa'uu dhaqxe. Annaa baay'ee kabaja buzee gadi buusatti kan inni itti haasa'e biininii jechuudha dhugaa dubbachuu nama dabbara. Hanga fillee yoo ta'e buzeen Abrashii miti Abrashii yoo balleesse iyyuu obboleettitti akkanatti haasa'u miti. Sana obboleetti hangafa akka haadhaatti akka abbaatitti kabajamuu qabdi turte. Inna haa ta'u malee biinini baay'ee gadi qabeeshitti haasa'e jechuudha. Mootis keessa jirtaa dabadabaa san keessa ni jirtaa maal jettee jedheeni. Inna baay'ee aartee baay'ee lolteeti kan isheen biraa deemte jechuudha. Haa ta'u malee biinitu yaamee dhufte isheen jechuudha. Biinidha kan yaamee gara miidiyaatti dhufte. Innaa nageenya irraafannee nagaaf jaalallisaniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo isinis baga jiraattanii anis jira kinoo galanni waaqayyoof haa ta'u. Viidiyoo laayikii sabiskiraayib sheer gochuun irraafatinaa sinin jedha. Innaa akkuma argitanii samuuna biinii osoo hin taane dastaan dabaddabamee ture miti. Dastaa sababa dabaddabamee fi Abrashiisitu dabaddabsiisee jechaanii jiru jechuudha. Innaa Abrash immoo anaa miti kan dabaddabsiisee jedha. Akkasumas biiniin immoo bituu Abrash kan dabaddabsiisee dhibbaan dhibbatti. Abrashiin ala immoo namni biraa namni dabaddabsiisu hin jiru. Jarattiin immoo fedhii ishiitiin lafaa kaatee akkanattiin hin dabaddabdu. Sababbiin kun hundi kan ka'ee fi yookaan immoo bituu kan uumamee fi sababa Abrashiidha. Abrashitu akka ijoolleen kun godhu kafalee fi taasise malee zimbiloo lafaa ka'anii isaan kanan godhani jedhe. Innaa moo'itu maaliif kana goote illee gaafannaanii godheeyyuu maal fidda hanga jedhutti gahee baay'ee tokko keessa darbe. Innaa namni tokko gaafa namarraa dheessee gaafa jireenya koo keessaa bahaa jedhee nama dhiibu jireenya nama sanii keessa bahuudha. Ruuttaas hin barbaadu jedheenii miti kana duratti erga hin barbaanne har'as akkuma hin barbaannetti maaf hin qabanne maaliif dhufee jireenya ishee jeeqa hin dhiyeessu'i. Innaa kanaafuu moo'itu obboleettii buzee yaametiin jira. Kanaafuu waan buzeen jettu immoo waliin laallaa buzee sababa yaameef immoo obboleessa ishee akka qabattuu fi akka gorsitu. Wanti kaleessa dastaa godhasuni Abrash gochuu akka danda'a. Dastaan Abrashiin gochisiisuu akka danda'u. Maaliif sunis dhiiraa itti dhaga'amuu danda'a jedhee. Anna haala saniin osuma haasa'aa jiran buzeen dhuftee nageenya wal gaafatanii booda maasi dabbare jennaan buzeedhanii lakkiin hin dabbarre kaameruma arginaan xiqqoo isheetteeni. Anna kaamera maarree washaggaadha maaliif si dabbare jennaan lakki kaameruma kana hin tolleette. Anna haala saniin ati garuu maal balleessite obboleessa keetii obboleessi koo maal balleessitteeni. Innaa akkuma argitu kan miidiyaarra deemaa jiru kana dastaa dabaddabsiisee kanaaf immoo ati immoo akka qabdu akka gorsitu yookiin immoo akka loltuuni akka obboleettiitti akka hangafaatti akka loltuufi. Sijjammara Abrashiin kanan godhette. Abrash kana godhuu maal hin beektette. Abrashii anatu beeka malee si himiti. Ana obboleettiin anatu wajji dhalate. Natu beeka Abrashiini. Obboleessummaa qofa osoo hin taane Abrashii nama miidhama namaa barbaadu osoo hin taane nama gammachuu namaa barbaadudha. Nama kufee wajjin nama kufee ka'uudha. Malee Abrashiini maxifoo akkasii isa dabaddabsiisee jechuu hin dandeessu. Anatu beeka. Nama obboleessa koo ana caala beeku taatee barjatte. Annaa akkas osoo hin taane Abrashiitu dastaa dabaddabsiisee lakki hin dabaddabsiisne dabaddabsiisne. Annaa buzeen baay'ee aartee miira keessa galtee lolte.
እና maayini xalaatinnatiin ati obboleessa koo irraa qabdatte xalaatinatiidha kuni. Sumaa garuu kan akkatti natti haasa'aa jiru. Moo maal jechuudha? Akkamittiin obboleessa koo dastaa dabaddabsiisetta? Hin dabaddabsiisu Abrishiin. Abrishiin dabaddabsiise. Annaati akkamittiin hangana geessitu akkanatti natti haasofteette? Innaa tana durattuyyuu gaashiyee kabajuuf obboleewwan hangafoota kabajuuf sim jedhee malee Abrishii likkii jiraatee miti jedhee. Innaa Abrishii likkii jiraachuu baatu gorsanii deebisuudha. Yoo hin dandeenye immoo jireenya isaanii keessa ba'uudha. Miti maaltu iddoo deemsisiif fataffachiise buzeen aarte. Annaa tana duratti Abrishii yeroo ta'as hin barbaadu jedhee miti amma maal ta'eeti? Amma maal ta'ee dhufe? Innaa sanoo ta'ee hin beeku. Amma sana waa yeroo haasa'an jiru. Waa'ee dastaan Abrish dastaa hin dabaddabsiisnedha kana haasa'aa jiru. Innaa beeninkee akkamittiin akkanatti haasa'ee na ajaa'ibee na ajaa'ibee dhugaa rabbii akkamittiin akkanatti haasa'ee buzee baay'ee kabajan ture warri miidiyaa kun. Innaa gaafa obboleessi kee waan gaariin hojjenne akkanatti xiqqaatta kabajaallee hoo qabaatte haa ta'uyyuu malee beeniin likkiin jiru. Waaqayyo ta'e Abrishoo kan wanti hojjetaa jiru kun dhugaatti fakkaatee kallattii sirriirra waan jiraatu itti fakkaate itti fufuu danda'a. Garuu moo'ituu kifaatii qabaachuu baachuu danda'a jechuudha. Kifuu ta'uu baachuu danda'a. Dhugaa rabbi. Ammoo kan hundaa gooddanyoonni maal jedhanii itti dheekkamuun hin barbaachisa jedhee yaadu. Hoo danda'anii gorsuu yoo hin danda'amne immoo dhiisuudha malee kana namicha hin gada dhufee fi isa kana akkas gochuun isaanii shaggaadha jedhee yaadu. Annaa buzeen natu balleesse sijjammar jette. Akkamittiin akkanatti natti haasofta? Akkana jedheen innis moo kan akkatti karakkartuu fi obboleessa kee irra osoo gahee boroo zim jettaayi. Sijjammar Abrish kan namni hojjenne akkamitti irra gahuu danda'a? Moo sumatu karoora qaba irraan gahuu dhaaf suma karoora qaba. Innaa maxifoo obboleessa koo maxifoo isaa akkanatti haasoftu hin barbaadu. Boroo irra gahee sitti irraan gaha. Waayine dhugaa rabbii miira keessa galtee dubbatte akka dubbattullee wallaaltee jechuun jalaa badee jechuudha. Innaa Abrishir waan tokko gahee taanan kana booda Abrishir waan tokko gahee taananii ani mataarra keetirraa gad hin bu'u jette. Ani mataa keerraa gad hin bu'u. Obboleetti dhaabara akkamittiin akkasitti itti haasoftaati? Abrishoo odoo balleessee adaba qabdee irratti itti haasa'uu qabda malee Abrishoo akkasitti xunkurtee irratti haasa'uu hin qabdu. Sijjammar immoo deebitee buzeeyyuu kibira ishee kabajaa ishee tuqxe. Dhugaa rabbii. Annaa miira keessa aartee miira keessa galtee kan isheen biraa deemte jechuudha dhugaa dubbachuufi. Naa viidiyoon irraa mana dabbiraa waraabee hin beeksisa sagalee irratti wedhee waan yaada ishee dubbadhee. Annaa moo'ituu laayikii sabiskiraayib sheer gochuun irraanfatinaa sin jedha. Baay baay.